sagalee Waaqayyoo Kiristoos Yesuus irraa dhaga'anii guutamaniitu hin haasa'u turan. Ol fuudhanii ergamanii ol kaasanii haasa'u turan. Warri Faarisotaan akka himaa jedhu dhoowwi jala kanaa maal ta'a jiru? Sagalee isaanii ol fuudhanii haasa'u baay'ee dubbatu dhoowwi jedhee lubboota ture akka jiran Faarisotaan akka jiran Kiristoos Yesuus waan jedhee yaadatu yoonna isaan caljiran iyyuu agoonni kun hin dubbatu. Ameen. Yoonna isaan caljiran iyyuu agoonni kun hin dubbatu. Waan inni barbaadanii Waaqayyoo jireenya kee irratti Waaqayyoo jireenya keenya irratti karaa irratti qabnu irratti egeree keenya irratti gochuu wanta barbaade waan isa haguuguuf jiru. Ameen. Karaa barbaade nuti taphata. Yoo ameen. Galanni Waaqayyoo fayyadamu. Macaafa seera lakkoofsaa boqonnaa 22 akkasumas baafatanii barbaada. Seera lakkoofsaa boqonnaa 22 lakkoofsa 21 hamma 30 jedhu. Seera lakkoofsaa book of Numbers from Old Testament, chapter 22, verse 21 through 30. Macaafa seera lakkoofsaa boqonnaa 22 lakkoofsa 21 kaanii waliin dubbatu. Nan dubbisa Yesuus akkasii seera lakkoofsaa boqonnaa 22 lakkoofsa 21 yommus Balaam ganamaan ka'ee harree isaa fudhatee gurguddoota Mo'aabii wajjin hin adeeme. Garuu sabni adeemiif dheekkamsi Waaqayyoo hin boba'e. Ergamaan Waaqayyoos isaaniin mormuudhaaf karaa keessa hin dhaabbate. Yommus inni harree isaa yaabbatee hin adeema ture. Naa'onni isaa lammanis isaa wajjin turan. Harreettiinis ergamaan Waaqayyoo billaa luqqifatee harkatti qabatee karaa keessa akka ijaartu yommuu argite karaa irraa gortee maasii tokkotti illite. Balaam immoo gara karaatti deebisuudhaaf ishee rukute. Yommus ergamaan Waaqayyoo daandii dhiphaa iddoowwan dhaabaa wayinii garasiif garanaan dallaan jiru keessa hin dhaabbate. Harrettiin yeroo ergamaa Waaqayyoo argite kellaa sanatti of miciriqsitee miilla Balaamis kellichatti hin miciriqsite. Inni immoo ammas ishee rukute. Ergamaan Waaqayyoo ittuma hiiqee iddoo dhiphaa lafaa gara mirgaatti gara bitaattis gara itti jal'atan hin jirre hin dhaabbate. Harrettiinis ergamaa Waaqayyoo argitee Balaam jalaa gad hin ciifte. Yommus Balaam aaree boba'ee ulee isaatiin ishee hin reebe. Waaqayyo kanarratti harrettiin arraba isheetiin akka dubbattu godhe. Isheenis Balaamiin ani maalan si goonaan si'a sadan kana na rukuttee jette. Balaamis harrettiidhaan ati waan anaan taphatteef billaan ana harka utuu jiraatee ammuma sin ajjeesan ture jedhe. Harrettiin immoo Balaamiin ani harree kee ishee ati bara jireenya kee hundumaa harmayyuu yaabbattee adeemtu miti. Ani takkaa waan akkasii sirratti hojjedhee beekaa jette. Innis waaw jedhe kadhate. Iddoo lafa dubbise by the way, mata dureen lallabootii nama Waaqayyo eebbisu diinni Abaaruu. Nama Waaqayyo wajjiniin jiru
diinni lixuu hin danda'u. Akeeka isaas kan argamsiisuu hin danda'u. Galanni waaqayyo fayyadamu. Iddoo nama dubbisa kuni seera lakkoofsaa boqonnaa 22 lakkoofsa 21 hamma 30 dubbise. Haa ta'u malee akka asaanitti irratti gaafa galtan seera lakkoofsaa boqonnaa 22 boqonnaa kalamaan irratti deebi'aa dubbisa. Iddoo namni itti ilaalu kun wanta lamatu jira. Tokko saba waaqayyo eebbisetu jira. Saba hundi waaqayyo isaan duukaa jirutu jira. Inni lammataan immoo nama wanta waaqayyo itti dubbatu malee hin dubbatu jedhee gaafa murteessu diinni immoo murtoo isaa jalaa galagalchuudhaaf itti dabbalu balaan nama jirantu jira. Seenaa kan isin jamme jalqabaan lafa barbaade duwwaa dubbise garuu jalqabumaa kan yoo isin hime yeroon kun yeroo itti sabni Israa'el orreete hundi waaqayyo isaan duukaa waan jiruuf waaqayyo sabni Israa'el boojuu warra Gibsi jalaa erga baasee booddee lafa isaan amma jiran kanatti injifannoo lama eega isaan injifatanii booddee seenaa kan yeroo gabaabsee isinitti hime sabni Israa'el orreeti mootii lama moo'ee galagalche. Yeroo sabni Israa'el mootii lama moo'ee itti galagalchettitu Balaaq namni jedhamu mootiin kan biraan immoo sabni akkas cimaan deemee mootii yookiis nugusa isa jedhan galagalchu kuni anaafis naafuun isaa hin hafu jedhee waan yaadda'ee fi safaraa yeroo inni saba waaqayyo eebbise saba waaqayyo wajjin jiru saba waaqayyo harka qabee wajjin adeemu saba waaqayyo gargaaraa jiru saba ayyaanni waaqayyo of eegumsi waaqayyo wajjin jiru kana fuuldura goree hamaa itti yaadu. Kanarraan kan ka'e maal godhe Bala'aam nama jedhamu ture. Bala'aam kun immoo gaarummaa Bala'aam hin beeku. Yeroo irraa kan barreeffamee jirutti Bala'aam hiisa wiilidha. Nama jal'aa, nama abaaramaadha. Daa'u macaafa warra Yihuudotaa keessatti Tooraa isa jedhamu irratti waa'een Bala'aam akkaataan itti barreeffame Bala'aam nama jal'aa, nama abaaramaa jedhamee beekama. Namoonni tokko tokko akka raajii isa ilaala. Jal'aas haa ta'u sirrii, abaaramaas haa ta'u eebbifamaa, waan barbaade maan ta'in waan tokko irraa bare. Innis maanni waaqayyo siif gaafa hojjetu, waaqayyo siif gaafa dhaabbatu, waaqayyo siif wajjiniin gaafa ta'u, isuma jal'aaf buleetu waan sirriitti hojjeta. Ameen. Waaqayyo siif gaafa dhaabbatu, waaqayyo siif wajjiniin gaafa ta'u, waaqayyo siif harka gaafa si qabu. Waaqayyo harka kee qabee utuu siif adeemaa jiru diinni harka waaqayyo harka keetti baasuu hin danda'u. Kanaaf maal godha harka kee keessa wanta harka waaqayyo wajjin waliin galle kaa'uudha yaada. Yeroo waaqayyo mataa kee wajjin hin ta'u yaada garaa kee wajjin hin ta'u waaqayyo yaada waaqayyo diinni sirraa baasuu hin danda'u. Yaada waaqayyo wajjin waan waliin galletu yaada kee keessa kaa'uufata. Kanarraan kan ta'e namni waaqayyo wajjin hin tarkaanfatu namni waaqayyoon qabatee adeemu yeroo hundumaa waan hundumaa irra caalaa kan inni akka qabeenyaatti qabaachuu qabu maaloodha hubannaa. Har'aan lamoo keessatti guddaan waan nuti barsiisuu jiraatu waa'ee hubannaati. Yookiin isa maaliifaan maastawaa isa jedhama. Maaliif sagalee waaqayyoo waan jedhaa? Sabni hubannaa hin qabne galagalanii. Kanaaf egaa iddoo kanatti namoota gurguddoota ta'anii jaarsolii ergamtoota of biraa fuudhee mootiin kuni gara namicha Bala'aam jedhamu kanaan erge. Sabni tuuta ta'e tokko sabni baay'een tokko dhufee iddoo kana buufatee jira. Sabni kun immoo baay'ee cimaadha. Sabni kun immoo baay'ee sodaachisaadha. Adaraa kottuutii saba kana akkatti abaartuun barbaadaneetu itti erge. Baay'ee wayii. Bala'aam wanti ni jedhudha. Yoo nama abaaree kan namaan beekamaadha hojiin isaa hiidaa isaati forlee deemee nama abaaree yookiis immoo haa godhee ittiin nyaatan. Ani immoo waan akka barbaadu siif kaffala. Lamaadhaan jedhe waaqayyo si wajjiniin taanaan isuma jal'aa fuudheetu ittiin siif hojjeta. Ittiin siif hojjeta.
fudheetu siif gaarii hojjechiisa. Ameen. Warra masballeessu barbaadan fudheetu akkasaan si yaalanii gaara gubbaa si dhaaban galanni Waaqayyo fudhatu. Ulfinni mootichaa fudhatu. Kanaaf wanta isin malaamaa jiranii ani wanta Waaqayyo irraa dhaggeeffadhee natti mee gochuun fedhaa jedhee. Kanaaf mee wanta Waaqayyo jedhuufi dhaggeeffadhee isinitti maa jedhu waan nama jedhu tole jedhanii Waaqayyo dhagee haleluuyaa. Inni ጣልቃ ገባ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። አሜን። ሲፍ ረኮ ይግዱ ዋቆታ ጋራ ሲፍ ተስቢ ይግዱ ዋቆዮ ጣልቃ ገባ ዋቆዮ ለጌቱ አላ ሰምሜ ብሪረኩኒ ወራት ማለከት ቆልልስ ተብሎ ወራት ስመተ ማለወሳ ተብሎ አንካና ፈዶ ደምሲሲ ስለማጀረኒ ዋና ዋቆ ጀነ ነኮ ዳይ እንዴ ዋቆዮ በርባን እንዴ ደማይ እንዴ ሃሌሉያ ተቀኒ ሞትቻ እንዴ ሲያነ ሞትቻ አሬ ነዲ ዱኒ እንደንዴስ አንከለ ጎቹ መንቀባ ጀዴ አመስ ነሞተ ኢላ ወዳጋ ስለማናኝ የሮ ዋቆዮ ሀርከስ ቀቡ ዲን ያርካ ዋቆዮ ተቆ እንደው yeroo waaqayyo yaada garaa kee wajjin ta'u sirriitti dhaggeeffadhaa. Yeroo waaqayyo si wajjin sirriitti ta'ee si wajjin ayyaana waaqayyo si wajjin jiru ayyaana waaqayyo sirraa arguu danda'u. Hunda isaan qabu. Haleluuyaa. Aangoo isaan qabu. Garuu maal godhaa yaada waaqayyo wajjin waan walii hin galle yaada hin taane si keessa kaa'eetu guyyaa tokko qodaa bitanneetu qodaa manatti gaafa guranii kaartooniin qodichaa wajjin dhufe baay'ee waan ta'eef makiinaa koo garaajii keessaa gadi baaseeti temporarily iddoo kana kaa'aa qodaa kana jedhe. Erga guyyaa sanaatii jalqabee makiinaan koo galee beekuu gara waggaa lama alan dhaabata. You know why? Iddoo makiinaan koo dhaabbachuu danda'u waan ta'e hin taane tokko ta'e. Remember this? This is a good example. Yara kita akan terdekat kepada mereka. We try to clean that. Isa bote kodani rosa na makina ko kadi bahasa dia cinjiru. Garu idol lenga fa kita merufu. Boxi sa acit ke darbat. Wa mana ke sa barbar tu acit ke darbat. Wa antam perli de acikau. Ala awas tam tadi kawan fana acikau. Waktu majalu mante. Amarnya sebasi ke terus negara zaman. Wa mentari cukup. Idol makina ko dah baik dah. Amara lana. The same case is true. Waaqayyo hubanna sanu. Yaada garaa kee waaqayyo si wajjin yeroo jiru waaqayyo harkas qabee utuu jiru waaqayyo si wajjin deemaa utuu jiru waaqayyo si gargaaraa utuu jiru waaqayyo si qajeelchaa utuu jirutu diinni yaada waaqayyo yaada keessaa baasuu hin danda'u garuu maal godha yaada kee isa qullaa iddoo waaqayyo kenne sana waan hin taane deemuu ta'u yaada waaqayyo raas fakkeessa waaqayyo hubanna sanu. Ameen. Sakanaaf sagalee waaqayyo maal jedha namni cubbuudhaan gaafa qabamu waaqayyo itti maal ta'a adda ba'a. Kanaaf namichi kun maal godhe si'a lammaffaa deebi'ee balaatti namoota ergatee najduu dandeessu ani waan gaarii sii godha jedhee ababbaluuf dirqe garaa nyaate ammas waaqayyo dhufe eenyu kan mana kee keessa jiru kan galgalfattee jedheen yeroo deebi'ee dhufe yaa gooftaa ini malah kan nak berban boleh digawa orang ini kira lagi ya kan aku nama kan wan ada berban lagi yo debat wan telefon dikit berban ya by the way berban wan phone dikit berban atau dua dikit ya phone dikit ya mami kisah kan yo fida wagi yo jadi kan ada wagi yo kita kalau terus yo fida wagi yo terus berkata, oh dia kasih ini wali, mak, oke, dia berbuat nanti, tak, suami berbuat nanti, dia ini, acik ke ini sih,
saa ጓደኛ isaati. Bara dheeraa wajjin kan ture. Bara dheeraa kan dhaabbate. Yeroo hundumaa kana boonu takkaa kan hin beekamnedha. Harreen isaa harreen mootii yaabbatee deemu. Harreen raajii yaabbatee deemu. Harreen namichi yaabbatee deemu. Harreen balaa. Harree takkaa beekamnedha. Maaliif yeroo hundumaa waan gooftaan isaa godhi jedhu waan gootuutti baate. Gaara yaabdu, hidhachaa bulti, isa baattee deemti. Yaabbatee. Naa wanta lafa duukaa jiru. Warri mootii hin jedhee gaafa ibsu duukaa jiru. Otoo adeemanii. Waaqayyo maal ta'e? Waaqayyo aaree boba'ee. Kanarraa kan ka'ee ergamoonni Waaqayyoo karaa isaa dura turan. Let me tell you this, kanarraa kan fedhas. Warra Waaqayyoo isin ta'ina. Warra garaan Waaqayyoo isinitti gammadu ta'an. Warra ergamaan Waaqayyoo karaa keessa dura bilaa baatee dhaabatu ta'ina. Warra ergamaan Waaqayyoo isinin ajjabee isinin geggeessu ta'a. Warra ergamaan Waaqayyoo isinin hojjetu ta'a. Garaan Waaqayyoo duwwaan isinitti gammadu. Ayyaanni Waaqayyoo duwwaan isin buqqaata. Waaqayyo duwwaan karaa isinitti gammadu garaa Waaqayyoo ceebsaa ergamoonni Waaqayyoo karaa keessa dura dhaabbatanii isa karaa keessa dura dhaabbatanii biyya taa'anii galanni Waaqayyoo. Isa booddee Waaqayyo dinqii godhe. Sila maaliin hin jalqabe? Yeroo Kiristoos Yesuusiin duuka buutota keenya caljechisiisi jedhani. Inni maal jedhanii? Yoo isaan caljaniyyuu dhagoonni kun hin dubbatu. Yooduma Bala'aam Waaqayyoon dhaga'uu dadhabee Waaqayyo dhimma isaa miti. Waaqayyo silaa kadhannaa keessatti waa tokko dubbanneen ture. Waaqayyo isa siif qopheesse, Waaqayyo isa siif akeeke karaan ittiin fixu dhimma namaa miti. Dhimma keessatti dhimma Waaqayyooti. Ameen. Akkamittiin kun daa'atanii warri yaadan ammaa kaa dhaabaa formulaan isaa kan Waaqayyooti. Akkamittiin iddoo akkasii gaa warri jedhan dhaabaa akkaataa itti hirjigeessu dhimma keetti inni kan Waaqayyooti. Kun dhuguma ta'a annan fedha kan ta'u Waaqayyoonis kadhateera nattis dubbatameera garuu kun akkamitti ta'a warri jedhan dhaabaa inni kan Waaqayyooti. Tawa karaa baay'ee ta'u hin ta'a. Ameen. Kanarraa kan ka'e Waaqayyo inni gurra qabu isa dhaga'uu gaafa dadhabu inni ija qabu isa arguu gaafa dadhabu ijaarree banee haaleluyyaa. Abeen jedhamu ija harree baneetu harreen kiliirri akkasiin agartu. Harreetu mul'ata argaa jira. Mul'ata si fuuldura dhaabbannee Waaqayyo gooftaan Maccaa kan argisee jennatu harreettiin argaa jirti. Inni silaa raajii ta'ee hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf nama Waaqayyoo ta'ee humna Waaqayyoo arguudhaaf qophaa'ee iji isaa jaameetu iji harree baname. Saba Israa'el warra Waaqayyoo wajjiniin jiru akka isaan hin abaaramneef gaafa barbaadu Waaqayyoo harreen hojjechuutti galee Waaqayyoo. Harreen ergamaa Waaqayyoo gaafa agartu si'a sadii irraa boqotte. Wanta isin waan soddoma wanta dubbise gadi buutanii yoo dubbistanii guutummaa isaa dubbisaa gadi buutanii yoo dubbistanii ergamoonni Waaqayyoo dhumarratti gaafa isaan ija isaa banan agarra. Isa booddee harri kana immoo hin tuma. Baay'ee deebitee jirti. Namoonni cubbuudhaan qabaman hubannaan isaanii jalaa bada. Namoonni Waaqayyoo wajjiniin hin jirre namoonni Waaqayyoo irraa fagaatanii yeroo baay'ee qooda of sirreessanii harree turan. Harreen warreen hojii Waaqayyoo ayyaana Waaqayyoo baatanii warra adeeman isaan hin turre. Utuu hin jaallatanii akkasuma ture. Amma namni tokko dhagee hojii ga'ee ilaa Waaqayyoo hojii geenye ba'ee si ati nama gadeedha camlaa akkasii Waaqayyoo mana ta'u jedhee kabita kan naani ta'e qabatanii nama badee Waaqayyoo kabita akka ta'e qooda Waaqayyoo qalbii hin jirretu kabita kan naani ta'e nama haala. Isuma godhee jiru akkasumas harree sana godhe. Harree kun afaan baaftee itti haasoftu maa jettee harree kee miti waggaa baay'ee kaasiin tajaajile waggaa baay'ee yaabbattee damtee ammayyuu na yaabbattee maartii takkaasiin beekaa yoo dinqii guddaa sanas tagarta maal harree dubba jiramni no as naas Waaqayyo nagahu as naas harree diduu as naas iji ishee banama. as naas
Naasnaasa kun. Naasnaasa kun. Ayi maal eebbisee deebi'ee beeku. Waa'ee hubannaa dargana baramu. Let me show you something. Dinqii guddaan asirraa argu baroo beektu. Bal'aam. Hubannaa dhabuu isaati. Let me show you this. Yoo ganama mana keessa dhufee balbala mana keessa dhufee isin taasee maal isin naasa? Homa. Sareen tokko immoo dhuftee balbala dhaabattee yoo dhufti maal isin naasa? Homa. Garuu sareen itti afaan baafnee haa fayyisee. Sareen afaan tokko yoo isin afaan roobos ta'uuti maal yaadda? That's a miracle. Namichi kun hubannaa qabaatee qaba harreen haasoftu irraa bahee fiiguu ture. Miti? Dinqii inni guddaan isa. Yeroo sabni Israa'el Gibxiidhaa ba'anii mootii Gibxi Waaqayyo maal godhe laphee isaa jabeesse. Kakuu haadha galtee maal jedhaa? Isaan kana jedha Waaqayyo. Isaan kana dabarsee fedha foonii isaaniitti isaan gadhiise. Abaarsa. Waaqayyo fedha foonii isaanii dabarsee nu kennina. Ameen. Namichi kun Waaqayyo irraa addaan beeramu. Waaqayyo dhaga'u afaan isaatiin wanta Waaqayyo jedhee dubbata. Afaan isaatiin Waaqayyo hin dhaggeeffata jedha. Afaan isaatiin hojii Waaqayyo iddoodhaan ga'a jecha yaada isaa keessatti garuu hubannaa waan hin qabaanneefi afeerraa mootichaa simatee deemaa jira. Hubannaan isaa zeeroo ta'e. Sabni hubannaa hin qabne galagalan jedha asirratti is a perfect example. Namichi kun yeroo harreen afaan baafteetti dubbattu asii achitti dubbata. Utuu hubannaa qabaate እንደ ባለ አእምሮ ሰው የሚያስብ ቢሆን namni kun maal gochuu ture? Wayyoo kaan badee takkaawwan hin argin argee harreen afaan baasee badee harreetti irraa bahee fiiguu ture. Taa'een taasisaa jiru. Nama dibamti kun. That's exactly what we are doing. Utuu Waaqayyo sitti dubbatu, utuu Waaqayyo si gorsu, utuu Waaqayyo si ababbalatu, utuu Waaqayyo si sossoobu, utuu Waaqayyo harkas qabee si gorsu, utuu dinqii meeqa Waaqayyo godhee si argisiisee beektu. Gaafa sitti tole Waaqayyo dhaggeeffatta. Gaafa sitti tole honqee dhaggeeffatta. Gaafa sitti tole Waaqayyoof abboomamuta. Gaafa sitti tole waan barbaadne abboomamuta. Gaafa barbaadne Waaqayyotu si bitaa. Gaafa barbaadne horii keessa bitaa. Gaafa barbaadne Waaqayyo si bitaa. Gaafa barbaadne hojii keessa bitaa. Gaafa barbaadne Waaqayyo si bitaa. Gaafa barbaadne xiqqii keessa bitaa. Gaafa kaan Waaqayyoof abboomamuta. Gaafa kaan xiqqii abboomamuta. Namoota baay'ee gidduudhaan kanatu nuuf ta'uu dide. Kanatu akkas nuuf ta'uu dide. Iddoo nuu laachuu diddan akkasiin ta'e kanaan bahe. Ana jechuudha namoota baay'ee gidduudhaan har'a seetanni akka gaangootti yaabbattee ittiin kulfaa jirti. Waaqayyo hubannaa sana nuuf. Waaqayyo hubannaa sana nuuf. Ani wannan barbaadee manaa baheef kana ture meerri jedhanii warra banan baay'eetu jira. Inni hubannaa qabu garuu abbaan barbaadee harca'u akka yeroo foolii mukarraa baallee harca'u maaliif namni harca'e inni dhaabbatee fuula Waaqa irratti kanaaf sagalee Waaqayyo kan inni jedhu hamma dhumaatti inni dhaabbatee inni hin fayyadu. Waaqayyo hubannaa sana. Isa booddee waan isa jiru harreen kun ija ishee banamee eega dubbattee booddee ija ishee jalqabaa ija ishee banee harkisisee Waaqayyo. Ittaanee afaan ishee banee akkasii dubbattu kun. Ittaanee tuuftanii yoo dubbistanii amma balaa beekatee gaafatee wal kaasaan booddee Waaqayyo ammoo ija balaa bane. Ija isaa banee arge gaafa ija isaa banuu ergamoota Waaqayyo arge. Ergamoonni Waaqayyo kaasa'utti ka'anii. Waan sirri bu'ee ergamaa Waaqayyo galateeffatanii dubbistanii. Si'a sadanuu yeroo harreetti sirraa nurraa gorte si oolchuuf nurraa gorte. Al tokko seenaa tokko ni dubbisan ture Feesbuuk irraa. Wayii Feesbuuk irraa. Dubartii tokkotu muka jala teessi turte. Baay'ee deebottee bishaan barbaaddee baay'ee yeroo isheen itti turte ture. Utuma laaltuu qilxuu guddaa jala immoo teessi. Wanti tokko xabbi gadi jedha agarte. Bokkaan roobaan yeroo itti bishaan mukarraa gadi faca'u. Waaqayyo bishaan naa kenne jetteetu milkaatti funnoo qabde jala qabatte. Ati gurguma xabbi dhufee walakkaa ga'e. Fuundee dhufuuf jettee gaafa itti qabdu simbirroon tokko achi gaafattee dhaabattee galagalchite.
seela qabne ammas waan kun dhabbina jala qabattee obsaa qabattee ammas dhufee hin guutee fi dhuguu gaafa jirtu seela dhufaa galagalchite ammas jala qabde see sadaffaa amma immoo dhagaa baadhattee jala qabde see qabattee gidi simbirroon ammas seela galchuu gaafa jirtu ati beektu simbirroon gaafa jirtu maal gootu dhagaa sanaaf guutee simbirroo ajjeestu bishaan dheebuu gootina jala alleessaa addaatti ol galagaltee gaafa laaltu garuu jawweetu fincaa jira bishaan fincaa jawweeti. Imagine. Jireenya keenya keessatti nagar hulluu laba goonuu haleluuyaa nagar hulluu laba goonuu mee jedhaa wanti hundumtuu gaarummaadhaaf Waaqayyo ijoollee isaa balleessuudhaaf akeeka hin qabu. Waaqayyo ijoollee isaa miidhuuf akeeka hin qabu. Wanti nuti keessa dabarru biyya lafaa keessa hamma jiru inni gaarii fakkaatus inni hamaa fakkaatus inni ifa fakkaatus inni dukkana fakkaatus waa tokko itti baasuudhaaf hamma dhumaatti kanaaf namichi kun hamma isaa gaafa banamuufi ergamoota wajjin akka anii fi isin walitti haasaa jirutti taasisutti gaafa gaanii beektaati ergamoota keessaa inni tokko billaasa qabatee hin dhaabatu beektaati harreen kun siyaasa danuu gaafa seen durraa gorte utuu seen goruu dhaabaatte silaasi ajjeenne harreetti oolchina turre du'a si oolchine harreen kun harree tireebdu kun jedhe wayyoo yaa Waaqayyo jedhee amma namicha maal akkan godhu barbaadda deebi'uu amma gaa deebi'uu jedhe gara baay'ee ayyaanni Waaqayyoo si duukaa haa ta'u malee yeroo ayyaanni Waaqayyoo si wajjin jiru hamaa deemni sirriitti hojjetu Waaqayyo gara keenya fiduu gideeni inni hamaa sana cabsee ol dhufe hamaa sun gaafumatti jira abaarsaaf kaatamti naannee wajjatti no amma si dhowwu itti fufii adeeme waan hin jedhe garuu qootanii galanni Waaqayyoo itti fufii adeeme maal jechaa jira sabni Israa'el warreen mootii lama immoo yeroo kanatti sabni Israa'el yeroo kana iddoo haala ol ka'aa irra jira maaliif waan gosaa beekummaan jiruu fi amma saba Waaqayyo eebbise abaaruudhaaf gaafa inni ka'u Waaqayyo abaarsaaf kaatee deemu gaafa keessu waan ta'u namni hubannaa hin qabne kanaaf kadhataa keessatti yeroo hundumaa Waaqayyo hubannaa kana isiniif dabaluuf Waaqayyoon cimsaa kadhata. Namni hubannaa hin qabne Waaqayyo hin danda'u. Ermiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 1 Waaqayyo Ermiyaasiin saba Israa'elitti gaddeeroo hin taasisu tokko sin dubbisa. Raajii Ermiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 1 isaaniin isin saba waa hin hubanneef gowwaan dhagaa. Raajii Ermiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 21 Ermiyaas 5 isaaniin isin saba waa hin hubanneef gowwaan dhagaa isin ija qabdu garuu hin argitan gurras qabdu garuu hin dhageessan. Imagine irratti galateeffadhaa isin maal qabdu ija qabdu hin argitan gurra qabdu hin dhageessan. What is the problem? Hubannaa qaban akkuma ofaa keessatti akkuma haala keessatti immoo Kiristoos Iyesuus waa inni jedhee yaadatu Maariikoos boqonnaa 10 irratti wangeela Maariikoos boqonnaa 8 irratti mee wangeela Maariikoos boqonnaa 8 lakkoofsa 8 sin dubbisa Maariikoos warri qabsa qabatan wangeela Maariikoos boqonnaa 8 lakkoofsa 8 an garuu kudhaaf ni ga'e dubbisa dhaggeeffadhaa. Bartoonni yommus adeemaa adeemanii buddeena tokkicha bidiruu keessaa of biraa qabu turan malee buddeen biraa fudhachuu hin yaadne. Yesuus
isaan akeekkachiise ilaalladhaa raacitii warra Faarisotaaf raacitii Heroodis irraa of eeggadhaa isaaniin jedhe. Amma namni gurra qabu mana geera wala geera. Hubannaa malee yeroo hiikaa isaa kan garuu hin danda'a. Dhagaan irra. Sabooddeetti fani maal jedhanii kolfatu. Walitti galatti galanii kolfatu. Isaan immoo deebisanii isa nuyi buddeen hin qabneefitu kana dubbata. Baay'ee raacitii buddeen tokkittii malee Afrikaa waan hin qabne kana haasa'an jedhu. Duufee dubbisa. Lakkoofsa 10. Isaan immoo dubbatanii isa nuyi buddeen hin qabneef akkas jedha waan waliin jedhan inni kana baree maaliif waa'ee buddeena dhabuu keessaniitti hiiktanii dubbii koo maaliif waa'ee buddeenitti fakkeessitanii rakkoo keessan rakkoo buddeenaa jechaa jiran isin ammayyuu yaadatti hin fudhattanii yookiis hin hubattaniire sammuu keessantu duudee ija utuu qabdanii hin argitan lakkoofsa kutanidha gara boqonnaa 8 kan dubbisoo kan ija utuu qabdanii hin argitaniire gurra utuu qabdanii hin dhageessaniire hin yaadattaniire yeroo ani buddeena 5 namoota 5,000 cabsee hurraa isaa gondoomee qabuutan deebi'ee lama itti fufee yeroo ani buddeena 7 immoo namoota 4,000 cabse immoo hurraa isaa gondoomee qabuutani jedheeni yommus isaanii 7 ittiin jedhani yoos isinii ammayyuu hin hubattaniire har'a sagalee waaqayyoo maal jechaa jira boleessa qulqulleetti koo har'ayyuu hin hubanneere maal jechaa jira namni waldaa kana keessa waaqayyo itti dubbanne hin jiru. Indaa'uun namni waaqayyo qabu isin hubatti hin dubbanne karaa namaa jiruuti. Karaa raagotaatii isaa, isa karaa namaatii isaa, karaa wangeelaatii isaa mataa keessatti kan waaqayyo dubbanne as keessa jirtan. Nam boo'ee deeggaddaa nama tokko waaqayyo akka waan naarkisise waaqayyo. Namichumatti ni waan adda addaa namatti mul'atu. Waaqayyo utuu inni abjuudhaan sitti dubbatu, utuu inni yaada garaa keessatti dubbatu, eeggadda daawwa barannee turre. Sagaleen waaqayyo akkamitti bakka bakkatti nama dubbatu. Utuu waaqayyo keessatti dubbatu, utuu sagaleen waaqayyo dhageessani, utuu waaqayyo arginu, utuu dinqii waaqayyo arginu, waaqayyoof bitamuu danda'a. Waaqayyoof abbumamuu danda'a. Waaqayyoof dhaabbachuu danda'a. Cimnee manni waaqaa kadhachuu danda'a. Kanaaf galanni hubannaa malee waaqayyoon arguu danda'u. Hubannaa malees ayyaana waaqayyoo arguu danda'u. Hubannaa malees eegumsa waaqayyoo beekuu hin danda'u. Hubannaa malees eebba waaqayyoo beekuu hin danda'u. Namni hubannaa qabu garuu waaqayyoo bitamee jiraata. Ameen. Namni hubannaa qabu maal godha? Waaqayyoo bitamee jiraata. Namni hubannaa qabu waaqayyoo bitamee jiraata. Maaliif beektu? Waaqayyootu guddaadha. Wanti waaqayyoo caalee jiru. It is true. Amma namni tokko dhufee birrii tokko as kaa'e, birrii tokko as kaa'e, isin keessaa eenyu kan birrii tokko dhiisu hin jiru. Kuma tokkoof tokko, as kuma tokko, as birrii tokko. Isin keessaa kan barbaadde fardhaa waliin namni isa kuma tokko dhiisee birrii ishee tokko fudhatu jira. Okay, ishee tokko achi kaafneetu yookumaa asii immoo miliyoona ta'u. Filannoo namaa maqaa qaba. Gara sana walumaa gara samaan jechaa jira. Isa keessaa caalu barbaadamu. Kan keessa dhibbee qabu isa keessaa caalu barbaadamu. Keessaa caalu gooftaa Kiristoos Yesuus. Inni hundumaarra caalu Kiristoos Yesuus. Maaliif? Wanti murteessan miila isaa jala. Ameen. Rakkoo keessa ta'u tasarrakkisuu. Fedha keessa ta'u buleessu. Isa eeggattu wanti hundumtuu miila Kiristoos jala jira gara dura dhufanii mootii macaafatu. Miila Kiristoos jala sagalchi kana guddaa isa ta'e waaqayyo waan hundumaarra guddaa qaba. Waaqayyoof bitamaa namni hubannaa irra deebi'a. Namni hubannaa qabu eenyuuf bitamaa? Waaqayyoof bitamee jira.
irraanfatama. Faarsaa Daawit dhibbaaf 47 irraa lakkoofsa irraa yoo isin dubbise Faarsaa Daawit dhibbaaf 47 lakkoofsa irraa kan jedhamu. Gooftaan keenya guddaadha, aangoo guddaas qaba, hubannaan isaas hammam hin jedhamu. Faarsaa Daawit dhibbaaf 47 lakkoofsa 5. Faarsaa Daawit dhibbaaf 47 lakkoofsa 5. Gooftaan keenya guddaadha, hubannaan isaas hammam hin jedhamu. Amma gabaaliif kan dubbisaa rabeetu waa'ee hubannaa naasaa jira. Hubannaa xinnoo ishee duwwaatu barbaachisa. Hubannaa xinnoo ishee qabaannaan Waaqayyoo bitama. Waaqayyoo gaafa tokko hubannaan keenya hubannaa iddoo kala beektu hubannaa Waaqayyoo jala gala. Yeroo Waaqayyoon jala jirtu hubannaa itti gaggeeffamaa tabeeta hubannaa keenya miti. Hubannaa Waaqayyoo itti gaggeeffamaa ta'a. Ameen. 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 Macaafa kakuu haaraa keessatti Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 6. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 6 akkas jedha. Waaqayyoof abbaan waan hundumaa tokkicha inni waan hundumaa irras jira, waan hundumaas ni hojjeta, iddoo hundumaas jira. Ameen. Waaqayyo iddoo hundumaas jira qabnee xinnoo tokko jalaa baasee taasisan. Waaqayyo iddoo hundumaa jira jedhanii lafa barbaadee Waaqayyo manas jira, waldaas jira, halkanis lafa irratti iddoo hundumaatti argamaa, al tokkicha iddoo hundumaa jira jedhanii isaa isaan jira. Inni naasaa jedhu haala keessatti, haala hundumaa keessatti, haala hundumaa keessatti, iddoo haala hundumaa jira Waaqayyo. Yeroo ati rakkattu lafa rakkoo keessatti argaa jira Waaqayyo. Yeroo waan tokko sin ibsu dhiphina keessatti argaa jira Waaqayyo. Yeroo ati gaaffiis qabaattu gaaffii lafa gaaffii keessa jira Waaqayyo. Yeroo diinni si irratti achis jira Waaqayyo. Yeroo diinni si barbaadu achis jira Waaqayyo. Yeroo hamaan fuuldura kee jiru achis jira Waaqayyo. Kanaafitu Waaqayyo maal godha beektu? Akkaataa itti Waaqayyo eegias sagaddii kanaan ga'e utuu Waaqayyo akka jabanii dhorkisee nama jedhu. Yeroo itti hamaan fuuldura kee dhaabbatu hamaa si fuulduraa dhufte siin si dabarse. Tokkoon immoo gara hamaa sana kan harqabee irraa si eegsise. Akkasitti akka GPS itti eeggeesse asii nu ga'e Waaqayyo. Nuuf hin galu malee haala gara uummata kana Waaqayyo. Kanaaf maal jechuun nan barbaade Waaqayyo isa guddaadhaaf bitame. Namni Waaqayyoof bitame maaliin beektu beektu bilkiraas ni kenna. Wanta biraaf bitame. Sila maaliin jedhu kanaaf waa'ee bilkiraas jedhu. Birri tokkoof kumaaf miliyoonii tokkoof miliyoonii dhamaaf biliyoon. Waanuma keessaa caalee maal irra gashu? Belachew tarreenaan gashu. Isa hundumaa keessaa isa guddaa as biyyeettaa namni abshaa tanaa jiru. Inni immoo Kiristoos Yesuus. Inni immoo humna Waaqayyoo. Inni immoo ayyaana Waaqayyooti. Namni Waaqayyoo bitame maaliif beektu? Gooftaan lamaaf ta'uu danda'u mana sagalee Waaqayyoo. Namni Waaqayyoo bitame maaf biraan sanatti? Firbi sanatti. Ababbalaan mootii biraa sanatti. Balaa miti inni bita beektu mootiin sun jalqabatti itti hidde as godhu. Talammataarratti gaafa deemu kaa'ee beektii yaadatti gadi. የጠላት ሽንገላ እኛን አይገዛም። ክርስቶስ ኢየሱስ አንዴ እኛን ከገዛን ተፈጸመ። አሜን። ክርስቶስ ኢየሱስ አልተቆብታና ኦሪንት ብቱ እንጀራ ኦሪንት ዋቆ ከሚሲገል ያተናሉ ብቱ አካ ኦሪንት ሲንስ ብቱ ቱንዳኔ አካ ቶሪሰና ብቱ ሲገል ኦሪንት ሲቱ ብታ ኦሪንት ናስ ሞሲቱ ብታ ኦሪንት አረተ ወፍታ ከደ ኤው Abenya ke dia guftan abenya ke abba abenya sana hoji sin bitu gafu ni hoji wala bitu l'exiaber leklesa nam leklesa aku Kristus ni Yesus jadi ini Waaqayyo kenne anu Waaqayyo guyan Waaqayyo kenne guyan Waaqayyo saat sagadan Waaqayyo kenne kan Waaqayyo intara to perkara tu wajni yeroo koolejii ture overtime kennanii sa'aatii biroo qofa inni yeroo koolejii ture nama na gargaaru qabu kanaaf isaan nama kiisii na barbaachisa waan ta'eef it's not reasonable warri koo nyaa abbeen koo farmeen koo biyya Afrikaa keessaa bareedaan arganii doolaarii keenya itti gargaaramu it's not reasonable so kanaaf paakeet maniidhaa fi koolejii yeroo ture inni nama hojjetan ture. Intala tokko hammarraan kaasaa muka isaa kan baduu didee overtime you can say no college now barat she does that for living you know just wait mari ikkana tani indite majenna indite sabonde mari indite da kasi la fatta kabda nani sanye sinsara zaman nani yo na mana video la lai namuta wajmo iko ba
Mana sini mana temu ini mana? Mana berseteru berada tu dah. Ya Rasul ni Rasul tu video lalu karena terus kita jadi kawan. Kerana hujung jadi. Jadi ada mana terus ni? Ya Rasul itu wakai yo kenni no. Ela bukan lebar video ini deh, bamberat kita. Namun ni kalau macam nama kenal kita kan. I will die for three overtime lagi ni. Kamu tahu tak? Namun ni serdar itu. I will die for three. Jika boleh lihat nanti orang buat dengan dia. Kenapa aku benar lagi sama dia? Akasti nak kau jadi video sebagai kecurigaan kan yang tu serdar. Wakai warna sama. Wakai warna sama. Namni buat naga fakwa tu. Wakai of dah kita. Wakai berani sama. Namni wakai dua dah kita ada wakai dua dah ni. Algot Kita. Ada wakai dua wakai suaka pun berapa wakai sini suaka jadi senar gapa. Bitam tu. Wan kita berani oh ini selabar pada sih bitam. Jadi kalau sih bitam. Amin. Karena tiga, aku suka ini sadafan orang aku suka tadi. Namni wakai yo episode Diinni Danda'uu. Nanti nama wakai episode Diinni Danda'uu. Diinni Danda'uu. Wakai ini wan hundu Danda'uu. Diinna kenya masih berjuang sampai. Wakai ini berbalik kok. Diinna masih berjuang sampai. Nanti ada akka qosaatti waa'ee dubartii ishee ollaa isiitii namni grocery shopping bitee fa'aa barreeffamee jiraatu. Dubartii tokkotu turte irra deebiin dubartii warraan nageenya. Yeroo hundumaa hiite kanatti yaa Waaqayyo akkas naa godhii wajja hiite kanatti mandara guutuu dhagaa. Gadi baatee immoo tokkoon immoo warra maskootii battee kanatti ollaan bitaa dhagaan dhagaa. Waan nama gaddisiisu immoo ollaan immoo nama Waaqayyo ni jaalladha. Yeroo hundumaa nama Waaqayyo balaaleffatu. Dubartiin maal gooti? Kadheen dubartii kanaa akka Waaqayyo hin jirre argisiisaa jetteetu kanas Waaqayyo godha. Dubartittiin yaaddi yeroo hundumaa. Dubartittiin gaaf ta'u kadhannaan see maal ture? Ilaa yaa Waaqayyo firiijiin godhuu baadha waan hin nyaadhu hin qabu nyaata na barbaachisu immoo ati beektaa aannan hin qabu vegetables hin qabu maaloo hin qabu maal hin qabu maqaanisti barbaachisu hundumaa ta'u kana hundumaa firiijii gochuu jedhaa godhuu dandeessaa nama maqaa Yesuus jettee ni hidhe. Hin gammadde amma yeroo lamaaniifi fedha kee beekaa okkee grocery shop hidhatte waan isin barbaadatan listiidhaan itti waan hundumaa aannan nuti daakuu dhufna vegetables hundumaa bittee balbala mana jalaa keessee amma gaa Waaqayyo akka jiru itti muufise. Doorbeen itti muufiraatti jettee abaaboo jalqabatte isbiin wallaa'a. Dubartittiin gaafa gadi baatu yeroo sana shoppiin ta'ee dhufee balbala jalaa tokko dha. Hin naafe achoodhaan jettee silaa jette kanatti yaa Waaqayyo galanni sii fayyadamu kunuu isan si galanni tokkotu namni si liistii koo hundumaa guuttee naa fiddee si yaa galatu ta'ii moo iyyite bas. Dubartittiin itti gaadhe yaa gaachuu Waaqayyo miti kan godhe ana dubbitii hidhee akka jedhu. Anjir tadi istri berarti, amas kata dia, jawab kau sekarang tu kan nak kau terus kau di dalam wajib deh. Majid jual lagi tadi. Kau ayo kejeratan di sini tim, ayam ni ayo suka ada mana, si ayo suka ada mana, ada kau ayo garage ini suka mana, ayo di nanti, isa si Arya tu sana tu si Gogos. Ayo isu masih tihadu, isu Hamas tihadu, isu masih lesu berbadu tu akan dipunyai bade, matarat si bade, garam si harus guna. Marda kiosi Haman ini jalan tu, marda kiosi lesu berbade Haman garum marda timalte, wajah ada lagu nak digaru si harus berbada. Hilana muak yang ada terumpa fungsi, wakai di nak terumpa fungsi. Hilana muak ayo, warna garan muak ayo itu kembali jadi nak terumpa fungsi wakai. Aju wakai sama nama tadi. Yeroo sana achi keessa gaafa galtu ayyaana Waaqayyoo akkasii keessa gaafa galtu nama Waaqayyoo eebbise maal qabaachuu danda'a? Nama Waaqayyoo harka isaa irratti baatee jiru maaltu uffisuu danda'a? Nama Waaqayyoo dhaabe maaltu buqqisuu danda'a? Nama Waaqayyoo qajeelche maaltu dabsuu danda'a? Innoo